warroota biyya keessa ta'anii arrakkadhee rakkanne jedhanii rabbiin obsaa fi yookiin namootuyyuu yaa rabbi alhamdulillah jechuu baradha. Warra ammoo biyya namaa keessa mana namaatitti hidhamtanii qilleensuma rabbii kana odoo hin argin ilmi namaa meeqa isin qormaatu rabbiin bal'innatti isin haa baasu inshaallahu wa ta'ala. Maaliif kana jetti garaagarummaan nama keessattuu shamarran biyya namaa jirtuu fi nama biyya jiru yookiin shamarran biyya jirtuu maalidha jechuun keessaa waan hin oolle. Jalqaba irratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif ajandaa kana viidiyoo kanaan nu dhufte jechuun keessaa waan hin oolle. Akkuma argitan kana jechuudha qabadhee ala ciisaa jira wallahi dhugaa dubbachuu taate yoonaan jettan akka ganamaati gadi hin baane isiniin jedha manumaa gadi hin baane gizee lama qofa bicha mana fincaaniitiif bahee ol deebi'ee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka carraa tahee kaleessa aduu baay'ee ulfaattu keessa oole aduun sun ammoo bilbilallee ofii qabadhee wilwil godhaa isinii qaaqaa jira dhiifama of gochaa isiniin jedha aduun sun akka badaa na itee akka badaa jechuudha qaama na qabaa oolee halkanillee na isaa maal jedha oole alhamdulillah garuu qananii keessa oole har'a mana oole jechuu osoo nyaadhu osoo dhugu alhamdulillah osoo ciisu hara baafadhee jechuudha amma sa'aatiin kuni sa'aatii 10 sa'a 10 Saudi Arabiyaa sa'a 5 Dubaay sa'aatii sa'a Egypti sini galaa daraamit hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka Ameerikaatitti ammoo ganama naf fakkaatee yeroo akkanaa kana namootiin Ameerikaa naa bilbilanii maashaallah tabarakallah qajeela har'a jechuudha kallattiidhaan kun argaa jirtanii fuulli kiyyaaf bilbilli kiyya wal bira har'a naa bilbilaa jirtan kun hagumaan ciisu kana na argaa jirtan maan naa bilbilaa jirtan viidiyoo waan ilaalaa jirtanii miti akkuma nama naa bilbilee viidiyoo na ilaaluuti akkana jechuudha duran kaameraan irraa achi fagaatee yeroo baay'ee nama nooraabaa akkasuma mootuyyuu meeshaa waraabbii irra kenna harmammoo harka tokkoon kun harka kanaan ofii qabadhe isinitti haasaa jira maaliif kana jettee yaa zeddi yoo jettanii waan isin ajaa'ibaa irraa sababni an kana jedhee fi tokkoffaa irratti yeroo mana namaa mana madaamii ta'anii qilleensuma rabbii kana jechuudha ila bareedama kana marakallaa ka akkana jiru yeroo laaltan biiftuu tan argaa jirtanii miti aduu tan amma sa'aatiin kun sa'a 10 aduma tan arguu hin dandeettanii jechuudha yeroo biyya namaa jirtan dhugaa ni hojjettanii ji'a birrii no fuutan namni biyyaa shamarran biyya akka feete haa taatu maal haa dhabdu saamunaa hin dhabdu dhiqattee tolfattee akka feetetti bashannana sunuyyuu gabaallee yoo baate dhiqattee baata wanuma hundaafu jechuudha ati bashannana ettee sammuu teetitti himnaan hin bashannana garuu maal jedhanii jireenya biyya keenyaa kana akkana jiraachurra sarratanyaa biyya arabaa gubatanii jiraachuu wayyaa jedhan gubateen arginii mucaan ibiddaggamaa itti oromoon sinii galee mucaan waan gubateen arginii fi daddafi dhiifama mucaan waan gubateen arginii fi gara ibiddaatti jarjaraa jedhanii kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka margitan kana maaliif kana jetti maaliif kana fiddoo jettanii namni tokko oolmaa ofii keessatti guyyaa keessatti waan argu keessatti alhamdulillah jechuu akkasuma mootu yoo jechuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan jechuudha jireenya kana keessatti waan baay'ee argita gammachuu argita gadda argita akkasuma mootu yoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan hin dhabdanii fidi waa ergadhee ture namni ala oolu kun beeytanii maastikaa osoo nyaannu oolla boorsaa keessaa na jalaa dhumatte tiridentiin hin jiru maal isinii kennan abbaa kiyya baananaa orjinaalaa miti tun foorjidiidha caalu hundeessa ilalaala duubni isii waraqaa baananaa orjinaala garuu maaliif namni kenna yeroo baay'ee akkana dalagaa argitanii baanana kanarratti ollaa kiyya jechuu wallaahi laazim argartanii miti akkana isinii mul'atan fakkaate argitanii baanana kanarratti maastikaa biraa fidanii foorjidii keessa kaa'an jechuudha argitanii maastikaa birrii 5 baananaan birrii meeqa beeytanii birrii 10 maastikaan tuni birrii 5 xoorileen birrii 5 xoorii namni beeytan jirtanii mee maastikoota keessa kamiin beeytan futboolii maalii waan akkasiiti badhee yeroo oolu maastikaa hedduu waan fayyadamnuu fi yeroo nu dabbaru amma qilleensa ila harka irratti akkana daalachatu foorjidii jechuudha
birriiti ya bilaasha waamitiin dabra har'aaf alalan guuraa hin gaya haa nyaannu sinin jedha hin banini qoo isinii qooda ijoolleen abdira jira wallaahi alazim mastikaa birrii shaniitu ungeettu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaafi suuqallee qee keessa yoo banattan homaa uma seera ol qabe uma seera qajeeli qabe maal akka qabda ana martii gati ol qabu qajeene mucaa qabe qajeene qaqqab seeran harkaan humnaan qabe suma waan seera ol qabe waan seeraa jechuun zayfa kan yoo banattanillee waan seeraa waan faayidaa qabu jechuun maaliif barbaachisa duuba orjinaala goonee keessa forjidii feekii godhu wallaahi laa yajuuz ta'uun qabu kanaaf alhamdulillah jedha shamarran keenya warri biyya jirtan osoo dhiqattan osoo qilleensa bareedaa keessa gabbaatan waan baay'ee osoo argitan jiru biyyaa jettan ofii garuu namni aga keessanitti tole hin jiru nama keessaa namni aga keessanitti tole hin jiru shamarran aduun akka namatti tolti viitaamin daadii fudhadhaa qoyime qaasota guyyaa keessa gubadha ta bu'aan qabne tamaadiyaati nama baaftu keessa gubadha har'aa mana oleena maashaallah tabaarakallah rahmaan har'aa moo ta viitaamin dii qabdu fudhadha kanaaf shamarran keenya garuu tabaa'ee darraramtee jettu alhamdulillah jetti ilmi namaa kun kacaala rakkate yoo rabbii fi galateeffataa haa ta'u garuu imaana akka imaana wal caaluun namni rakkoo leeyoon argini waan baay'ee rakkadhe uma xiqqoo jedha kanaaf har'a mana oolee jechuudha haga galee har'a mana oolee hin oola yoo oolee jedhe ciisee hin oolu uffata miicaa mana sirreessaa dulaaba qulqulleessaa uffata garanaa garatti bakka waan baay'ee hojjedha guyyaa alhadaa ta'e ammoo ijoolleellee dhiqaa saniif bakka yeroon dafeen irraa deema sinii galee osoon argin biizii ta'ee fixa har'a akka ganamaati sababa na dhukkubeef ciisee amma alhamdulillah gabbayee qilleensa fudhannaanin wallaahi na wayyaa jennaan viidiyoo isinii waraabaa kunoo asrii salaataa jiranin dhagaa jirtanii takmiiraa kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammallee laayik sheer godha isinirraa hin badu waan jiru maraan wal quba qabaanna isin jaaladha isin kabaja waa'ee jaartii waan baay'ee jechuudha keessan ijoollee sheerin irra goote viidiyoon hojjedhetti mee yoo danda'e yuutuuba kiyya kaan irra gad isinii dhiisa isin ammoo warri keessan naa ergitan yaada jechuudha dhiifama isinirraa tuluu hadhuma mana oole samoon kan akka badaa jechuun meeshaa baay'ee hin beeytanii ajaja baay'ee na bira jira kanaaf alhamdulillah rabbil alamin rabbii kee galanne haa ga'u isiniin jedha hundumaafiyyuu laayik illee godha sheer illee godha viidiyoo kiyya sabskraayib illee godha nagaatti isin jaaladha isin kabaja laayikii osoo hin godhin irraan bayina